Ay, nagajirtu nagaafi jaalalli araarri waaqayyoo hedduu fi kallattii lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu obboleeyyan koo hundumti keessan baga nagaa dhuftan isinii jira. Nor welcome isiniin jenna. Namoonni mana kanaaf haarawaa taatan subscribe, like, share gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Subscribe gochuu hin dagatinaa. Video kana like godhaa isiniin jenna. Har'a mootu reaction ilaalla jechuudha. Waan tokko ilaalla. Wanta ijoollee TikTok irratti tokko si sammuu namaa fata godhan jechuudha. Sammuu namaa jijjiiruu danda'an yookiin gammachiisuu, kolfisiisuu danda'an tokko waliin ilaallaa jechuudha. Inni waliin ilaallu kun reaction irraa jechuudha. Isa kana waliin daawwanna jechuudha. Kanaafi video kana like gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Guys. Akkuma ammasitti argaa jirtan jechuudha. Mucaan kun Minaa jedhama. Baay'ee isaa mucaa garraamidha. Baay'ee natti tola video inni tokko hojjetu. Akka kootti baay'ee dinqisiifadha. Baay'ee natti tola jechuudha. Namni ofii isaatii of danda'e ofii waraabaa ofii akkasitti hojjechuun immoo inni ulfaatanis video ta'ee yoo hojjedheen ture garuu baay'ee kabbaadiidha. Ijiti gochuu akkasuma sisirreessanii fiduu irratti baay'ee ulfaata. Mee video kanaan fataa waliin jenna jechuudha. Mee video kana daawwadhaa isiniin jenna obboleeyyan koo hundumti keessanuu mee daawwadhaa. Hello. Maqaa Yesuus ishee miidhagsiifte. Sitti toleeraa garuu baay'ee. Yeroo dhuggattee jechuukooti. Ani la keessa kooti shititti dheedhe gaafati na hammatte. Na kotoru gaawaaga. Takkaa nama wajji walaamadhee hin beeku. Dhugaa waaqa ishee miidhagsiifte. Na koto ishee miidhagsiifte. Mana hin jiran namu mana hin jiran moo kophaa kottaa eessitti haasa'amu. Naa kotu dhugaa waaqa lammata garuu waan akkasiitti hin deebi'u. Dhugaa qoosaa akkasii dhaabi. Video kanatti jechuudha. Baay'ee nama ajaa'iba videoon kun jechuudha. Baay'ee na ajaa'iba natti tolesi. Baay'ee na ajaa'ibessa jechuudha. Maaliif ajaa'ibe yoo naan jettanii yeroo waliin haasa'u shititti na jedhe keessi koo yookiin ammoo baay'een saalfadhe baay'een qaana'ee jedha jechuudha. Inna kana kan taasiseef ammoo gammachuu yookiin gammachuu sammuu ofirraan ta'e nama faana haasa'e hin beekne ta'uu danda'a. Nama faana haasa'e ta'uu danda'a. Kan inni akkana godhateef jechuudha. Garuu viidiyoo isaa miti kan hojjete nama biraatti hojjetee jira. Nama hojjete sana immoo arguu hin dandeenye waan ta'eefanii. Kanaaf ammas kan biraa waliin ilaalla jechuudha. Isuma isaa kama isaa jechuudha. Kama isaa kan biraa waliin ilaalla. Action. Biddeen tolchuun beektu shunkurtii likkinas beektee murtu shunkurtii. Saartee fittee garti kibirati anuma isa dhiiraa wayya ishee biratti. Allatti dheerartee duute. Amanaa koo ishee qabama afaan kee. Kaasa ma bilbil. Afaan kee qabadhu jettee malee akkamittiin kaasare. Na dhageesse du. Kamisoosa jedhan namni isa wajjin naamattan. Guddisa sagalee isaa jechuudha. Maali moo hin fuudhedhaan yaabbee maali maana yoo si taate? Maal hin fuudhe haadhoo koo? Hin fuudhe? Nan fuudhe haadhoo koo gooftaa fakkeenyatti kun nama gooftaa. Reebdii jedhu beektaa nuu raafteettaa reensi bilbilee. Na reebdii dhugaa na quncis. Maal na reebdii kunoo haadhoo koo? Boodaa kanarratti amma reebdii jechuudha. Inni ammootu sila hamachuu barbaadeen jechuudha. Isii jechuudha. Hamachuu inni barbaade maalidha yoo jettanii na gaafatte jechuudha. Wanti inni hamachuu barbaade badummaa isii haasa'uu barbaada ture inni jechuudha. Yookiin isii xiqqeessuu yookiin isii tuffachiisuu ture jechuudha. Nama biraa biratti jechuudha. Goddanyaa isaatti himataa jira. Goddanyaa isaa ammootu akkasii waan ta'e wayii garaa fuudhuuf ture jechuudha. Garuu inni ammoo isii waa bira argaa jiruu fi waa'ee isii dirqama gaarummaa haasa'uu qaba jechuudha. Addaan fagaachuu danda'a. Abbaa humnaati isiin. Isiin ishiin isheen abbaa humnaati.
Abbaa humna taatee jirti bootaa kanatti. Dongoraa qabattee akkana goote abboo bira teettee argitu. Abboo dhugama isinii jira. Waan akkana waan natti illee hin qabin natti illee qabnaan hin jiraadhu. Ganama takkitti hin bahee bada. Ganama xwaati noomii bota. Ganama bahee bada jechuudha. Namni muluu isaa bitaa. Maal namni waan gaarii haasa'atee namni xiqqoo sanatti buutennaan baay'ifama na gaafachaa oolchu. Akkasitti raftamoo bitaatti raftamoo mirgaatti raftamoo itti ilaalaatu argite akkaataa isheetti na kunuunsituun sin jedheera. Ashaaraa magariistii okkisitti kunuunfamuu. Haalaan gubadhee hoo. Maatte. Jaalalayyee nan gubadhee jechuu koodha maaloo koo maala bakka. Bareedduu goonaan koo gaarra gammadee olti mana keessa naannoo. Gaanti jedhadhaa damaraan ati immoo nama. Jaallannee mamooyi. Jaallannee magee dirma abbaa bakka dhuunfaa bira teessee gaalu. Wayyoo dhugaa baay'ee kolfee viidiyoo kanatti illee nan kolfee jechuudhaani. Inni ammootu garaa isaa ibidda jechuudha. Gubatee jira inni keessi isaa taqaaxiloo bakka gubatee jira. Inni marrame mirra jedhama. Uuma godhu dhabee jira jireenya kana keessatti. Isiin ammootu bira teettee uleetti lakkoofti. Ulee akkanatti godhatti. Ayishuu. Way guda. Thank you nu bashannansiifte mini man. Mee kanallee ni dhaggeeffannaa jechuudha. Kanas illee. Hello, baby. Hello, bucho na dhagahamu dinnaan an cufe manoo. No problem, my babe. Amma nageessaa miti. Eeyyee amma nagaame dubbadhu. Kaardii bilbilaa naa guutiyaa. Ilaa ammas waan tokko na dhagahamaan jirudha. Bootaa kanatti wanta inni ta'e wanta inni ibsa isin ibsaa jechuudhaani. Silkiin garuu dhagamaa jira. Isiin inni bilbilee fi isiin ammoo maqaa kaardiitti dhoofte jechuudha. Kaardiin haguuti jennaanani qarallee niitoorkiin hin kukkutaabe jedheera jedhee heeti amma dhagama haasa'e jedhee jira jechuudha. Bootaa inni akkasi haasa'e jedhe kanarratti deebitee isiin maal jettu mee kaardii abbaa kudhanii haguutii jetteen jechuudha. Kaardii abbaa kudhanii gaafa diin haguutii niitoorkiin ciccitaa jira jedhanii lammuu kaardii san dhageessilaa yoo baxxallatee badaa jira jechuudha. Kaardii kana dheefaaf jecha niitoorkii hin kukkuta jedha. Kootta abbaa boolla abbaa keetii nyaataa jedheen kaa'annillee mee dhaggeeffadhu. Maal ta'ee silkichi? Bakka booda deebiseen si dawwalaati amma waan tokko na dhagahamaan jiru. Oh my God, babe! Kootta amma nyaattaa jedhe baallata. Amma nyaattaa jedhe baallata jedha lillee abboo dhugaa rabbiiti. Aayisee ajaa'ibaan viidiyoon guyyaa kanaan ajaa'ibeera. Dammee seexanni maqaa kee waammatu. Dammee dammadaamuu maaf na jalaa callistaa utuman si waamu. Shanii gannaa godhaman gaxxame damme. Gaxxamtee duute. Ogumaaf. Gaxxamama. Siin fuudhaa. Dura biiroo kee cufadhu tole. Inni biiroo kee cufadhu. Biiroo maalii? Barumsa kutaa jaatti na dhaabe obba biiroo maaliif galee? Biiroo jechuun araada wayinatti fakkaata mootutti. Araadi maanni qaadiin qaamuu sigaaraan xuuxuu farsoollee dhiyeera maanni araada waan tokko hin qabu. Maaltiidhaan kun ziippii kee cufadhu jechuudha abboo. Ziippii jechuun ziippii surree abboo. Ofii daanitteera keessatti argitee. Daarektarii keessatti argisiisa jedha. Surree isaa banaa jira. Sii jana dallaa dura dhaabbatee arami garmi dhugaa nama garrama buuchaa. Ishi kana fakkaataa viidiyoo laayikii godhaa. Laayikii irraanfatina isin jedha. Laayikii sabiskiraayib godhaa. Ammallee mi tanallee ilaalaa isin jedha. Kunis baay'ee dasina jedha jechuudha. Maaf akkana gosa garuu Waan kiyyaaf waan keetti dhumatee fira. maalootti yaadiitti Bakka na dhiphisinaati maaliin na duuban deemin na duuba deebii sin jedhe bakka na duuban deemin. Aboona dhiisi. qarshii kiyyattis namni yeroo kiyyattis namni sin dhiisan imma. Hayi qashti jirta Nagaa. eessa deemaa Asumay. bareedinni kee baay'ee nama ajaa'iba. Galatoomii dhugaa. Kana bartee naa diddaga kottu kunis qarshii kiyya fidi kunis qarshii kiyya kun kiyya.
Boodaa kanatti wanta inni godhe isinii gala jedhee yaada jechuudha. Kan nagaa isaatiin kadhatee si jaaladha. Si jaaladhi. Si malee jedhee inni kadhatu dhiisteetiin garuu kan ishiin barbaanne kan fedhii isiin qabne dhattee jettee itti dhattee jechuudha. Kana kan taasise ammootu salphina jira booddee jechuudhaan. Qarshiin ka isaati, birriin ka isaati, boorsaa isiin qabatte ka isaati, silkiin inni qabatte kan inni biteef jechuudha. No. Hin ta'u. Wanta akkasii mi'eeffatin hin ta'u. Mi'eeffannaan badaadha. Basi kanallee hojjetu. Sooree kootu karraban. Hayi nagaadha. Kitaaba abbaan koo mana jira jedhu kan Isaayyaas Hordofaa barreesse barbaadde. Laakki anillee kanan barbaade kitaaba Useen Abdurrahiim barreesse maarree eessattan seega kan jedhuun barbaade. Isallee hin qabu. Kallataa qananii muka maangoo jalatti hin eegi kan jedhuun qaba. Tole kitaaba achi ga'een siif bilbila jedhus akkan irraanfanne. Eeshi tole kitaaba taarraqeen dafeen dhufan eegi kan jedhu siif fidee sanan dhufa. Nama ajaa'iba mucaan kun kitaaba kana qixxee dubbisa moo? Abba mucaansa mucaa akkamii isinitti fakkaate? Ismaartidha. Tole eegaa akkatti kan dubbisu ta'e kitaaba tokkoon kennaaf. Tole kitaaba isa kamii fida abbaa? Siree bukkeedha kitaaba barsiisaa guutan barreesse. Mana keessanitti koodiidhaan odeessitanii duutaniittu kan jedhu kenniif. Wanta kana asitti boodaa kanatti ilaaltiin xallaa jechuudha. Boodaa kanatti wanti inni hojjete wanti inni ishiin tun asitti hojjette jechuudha. Boodaa kanatti wanti isiin hojjette siisteemiidhaan wal gahuuf yookiin walitti dhufuudhaaf isaan kitaaba sababatanii haasaa turan. Garuu abbicha immoo hin naqee jechuudha. Itti naqeeti dhaqiitii akka keessanitti koodii haasoftanii duutaniirtu jedhan jecha dhoksaadhaan haasoftanii duutaniirtu isin naqeera jechuudha sa'ati. Innaan reakshiin keenya har'aa kana fakkaata isin jedha obboleeyyan koo laayik sheer sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa isin jenna. Turtiin keenya YouTube chaanaalii fi viidiyoo keenya kan armaan dura hojjannillee daawwachuudhaan wajjin taasisanii jira. Bye bye.